Tole ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtuu nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'e eebbifamuu galata waaqayyoo galanni waaqa keenya isa uumaa keenya san gargaara san wajjin ta'e faa ta'u daawwattoota keenya chaanaala kanaaf aaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jennaa daawwattoota koo baay'ee sin jaalladhu baay'ee sin kabajuu laayikii naaf tuqa yoona jibbitanis dislaayikii tuqa yoona jaallattanis laayikii tuqa ani yeroo sin laayikii gootan yaanni naa dhufa nan jajjabaadha jechuudha yoommoo sin laayikii gochuu diddanii akkasumatti daawwattanii baatu ta'e dhugaadha keessi koo sanitti gaddachuudha maaliifi yaada gaariin dhiyeessinee nan isa bakka jedhe keessi koo na rifatachuudha akka rifadhuun godina yeroo kana beebiin dhufaa jira beebiin gara keessa jira yeroo rifadhu sinittuu waan hin jaallatu jechuudha garuu laayikii naa tuqa laayikiin barbaadachuudha yeroo kana dhugaa na bukkee dhaabbadhaa na cinaa dhaabbadhaa laayikii keessaniin lakkii isiniin jedha guyyaarraa immoo waan addaa tokko qabadhee isinii dhufeera yeroo tokko fataatti jedha fataa jedhaan isiniin jedha mudannoo koo yeroo feesbuukii fayyadamuu eegaluutiin isiniif hima jechuudha tokko isa lammata immoo waan baay'ee isin gaddisiisu tokko waa'ee makoon isiniif hima ani yeroo hundumayyuu waa'ee kootan dubbadhachuudha mucaa tokkotu seenaa baay'ee nama gaddisiisu natti meechuudha kan koo yaadadhe jechuudha kan shii isinitti motoon ta'in akkuma taphattotoo reekoordiidhaan taphannu madaamiin kiyyamee akkasina gootee naan jette anis ta'een jira jechuudha waggaa bara 2003 daa'iman ture ka'ee biyya Beeruut deemee jechuudha biyya Beeruut ishii firdamtuu ishii adaganyaa dubartoonni isaanii yeroo hojii hojjetan illee nama duukaa deemanii nama hojjechiisan jechuudha ka'eeti deeme jechuudha yeroo jalqabaatiif yeroon Beeruut deemu mudannoo na mudate isiniif hima yeroon feesbuukii fayyadamuu eegalus maaltu kan mudate isiniif hima inni waan nama si kolfisiisuudha mee dura kolfaa isa booda yookiin sooftii qabadhaatiin boochuu yookiin immoo aayizoosh leensaa kun hundi darbee har'aas geessee nama guddoo taate waaqayyo hunduma dabarsaa dhattanii na jajjabeessuu dandeessu sana keessas jiraattanii immoo baay'ee isinitti dhaga'amuu danda'a hin gaddiina dhugaadha waan baay'ee na gaddisiise garuu har'a akka seenaatti odeessachuudha akka seenaatti odeessa tokko inni jalqabaa kan isiniif himuu barbaadu akka kolfitan hin barbaadachuudha ka'eetan jechuudha feesbuukii yeroo fayyadamuu eegalu silkiin bitadhe jechuudha madaamiin kiyya silkii akka namni qabatu hin barbaadu jechuudha achumaanis silkii suuqiin nutti dhiyoo jira jechuudha isaan hojii oolu ani qophaa kiyyan mana oola mana hunduwwaan oolchiti jechuudha nyaanni hin jiru maaltu hin jiru suuqiidhaan maallaquma kootiin $150 naa kanfalti maallaquma kootiin yeroon beela'u bahee bitadha jechuudha suuqiin nutti dhiyoo jira manum jala jira jechuudha achumaani suuqii nyaata taaneef jirutti manni silkii yookiin moobaayiliin itti gurguramu jira jechuudha $150 saamsingii xiqqoo tokko jirti zamanaawii wayitii saamsingii xiqqoo tokko bitadhe jechuudha yoon bitee fidu akka itti banan hin beeku akka itti tuttuqan hin beeku achumaanin bitee fidee achumatti deebiseen immoo yeroo wallaaluun daataa wadaa waayifaatti galchuu akkasumatti feesbuukii fayyadamu jedhan nagayeera feesbuukiin naa jettu goddanyaan koo tokko jirti Saaraa jedhamti baay'ee kan wal jaalannu jirti ishiitu feesbuukiin fayyadamuu eegale leensaa naan jetti akkamitti nanis feesbuukii fayyadamuu eegalu jedheen jechuudha dhaqee bilbila koo damoosa koo fudheera bitadheen achumatti naa banaa hin deebise naa banteen talli ishiin moobaayilii gurgurtu jechuudha naabanteet emailii hin beeku emailii ishiin ittiin bantan hin beeku garuu naabantee maqaan keenyatti maqaa kootti himee
naa bantee feesbuukii naa bantee jechuudha. Innaan ishii bira jiru hin hojjeta argeera. Innaan mana galu edaa waayifaa ishiitiin bante waan ta'eef jechuudha. Waayifaan sun irraa na duraa badee jira waan ta'eef jechuudha. Na hojjechuu dide mana gallaanii jechuudha. Nan goroggora. Na dinnaan hin deebisee geesse dhaqee jechuudha warra suuqiitti. Na didee maayinni jennaanii achiin daataa meen qabdu waayifaan mana keessa hin jiru jette. Jira jedheen ammas innaan harka fuudhee galu waayifaan ittiin galchine kaan hin beeku kanumatti hojjetan se'e ittiin galchine waayifaa quxuriisaa hin beeku waan ta'eef jechuudha. Achiin deebisee binnaan galchuun hojjetu ammas geesse naqe lammaffaa jechuudha. Natti kolfan baay'ee natti kolfan. Waayifaa quxuriisaatti galchitu malee akkasitti siin hojjetu naan jedhan jechuudha. Achiin natti kolfanii fudhadhee gale jechuudha. Akka waayifaan hojjanne baree amma mana biraatti immoo deebinee galla achumaan nu fuutee galtee bilbila kana akkamittiin itti kenna jedheen na yaaddee jechuudha. Bilbilan bitiin jetteetti achumaan kaartoona isaa keessa kaayeen bilbila bitadheera kunoo jedhee san niitii kootti kenna jechuudha. Niitiin koo natti kaate baay'ee natti kaateetu lakki ammaatiin qaba kanaafanii waan biraa fi mitiin jedheen jechuudha. Achumaan otuma mijii coftuutti naa galchite baay'ee wallollee sababa bilbilaatiin jechuudha. Waayifaatti naa galchite halkan guutuu feesbuukii otoon goroggoru maalaan godhaa suuraan ka'e. Suura ka'eeni suura feesbuukii irratti maxxansuun barbaade jechuudha. Suura feesbuukii irratti maxxansuu barbaadeen suura ka'eeni eessatti gadhiisaa koomenti Itoophiyaa ijoollee Itoophiyaa jedhee yoon barreessu ijoollee Itoophiyaa hundinaan fadhi jechuudha. Maqaan nama beekuu otoo hin ta'in ijoollee Itoophiyaa jedhee yoon barreessu ijoollee Itoophiyaa naan fe. Tokko dabuubii tokko naan fe jalqaba irratti jechuudha. Paastarii dabuubii tokko naan fe achumaan isa jala galeen koomentii isaa irratti iddoonni suura gadhiise irratti suura koo gallakkifadhee jechuudha. Ofii kootiif hin gadhiifadhe otoo hin ta'in koomentii namichaa irratti paastarii sanaa irratti hin gallakkisee jechuudha. Achumaan edaan hin beeku koomentiin akka barreeffamu nan beeka. Koomentii barreessuu jedhanii natti maniiru. Koomentiin dubbifadha jedhee waan seenu maaltu si mudate naan jedha. Biyyi mulluc godhee naan rabsa. Mulluc godhee jechuudha. Ababaa erguuf namichaaf. Inni kaan ababaa ergaa inni kaan በጣም ታምራለህ jedha inni kaan amaariffaan barreessuuf jechuudha inni kaan ፓስተር በጣም ታምራለህ ማል jedhe barreessa jechuudha. Anaaf se'eenan immoo ashaangulliitii fi libbi qirxii ashaangulliitii ishee ababaa baattu ashaangulliitii ishee maalii gaditti ergika. Itti ergaa oolee yoon dhaqee ilaalu niitiin tokko karaa miseenjarii dhuftee anchi baalagee anchi sirdii anchi maal abaarsi ishiin gannatti hin buufne injiruun isiniin jedha. Mullucii abbaa koo na araa oolanii ani hin barre ammayyuu naa galuu dide jechuudha. Achumaan na arrabsaa oolanii jechuudha. Yaadannoon kun amma ammaatti na keessa jira jechuudha. Yoomillee hin dagadhu. Akkasitti na arrabsaa oolanii jechuudha. Ani hin barre ammayyuu jechuudha. Ammayyuu koomentumaan gaditti guurachuudha. Amma namni barreessu arrabsoos haa ta'u maalis haa ta'u ashaangulliitii mashii ababaa baattu tokkoo fi ishii libbi qirxii fi ishii hudduu ishee akkas gochaa ababaa waan ta'e gochaa ababaa namaa baattee dhufte jechuudha ashaangulliitiin tokko. Ishii manitti ergachuudha. Achumaan dubartoonni dhufanii karaa keessaa karaa miseenjarii anchi paaster koonoo egirishiin sabsabbaa arginaan jette jechuudha. Miseenjarii akkuma ta'u ta'e goroggoree keessa seenee dubbifadhe jechuudha. Naa galee amma dhaqii suura kee balleessi akkamitti balleessu dhaqiitii suura kee kaasi achi akkamitti kaasu wallaale kaa gizeedhaan booda biyyi koomentii achirratti guuraa oolee gizeedhaan booda jechuudha. Gizeen booda naa galeetu gizeen booda naa galeeti dhaqee koomentii sana jala akkan ta'u ta'ee balleessee jechuudha. Ji'a 4 booda jechuudha naa galee jechuudha. Dubartoonni innaan miseenjarii koo keessa seenee ilaalu miseenjariin koo arrabsoo bicha natti gabbu'an jechuudha. Akkasittiin
mudannoo isa kanan qabachuudha. Mudannoo Facebook yeroo jalqabaatiif fayyadamu jechuudha. Isinoo mudannoo akkamii qabdusti naaf hima. Naaf hima mudannoo akkamii qabdan. Inni kan biraa immoo jechuudha. Beeruut yeroo dura dhaqu jechuudha. Viidiyoo biraatiin inni isinitti deebi'a. Baay'ee seenaa dheeraan isinitti himachuudha. Yeroon dursa Beeruut deemee dhugaadha namni kamiyyuu akkana ta'a jedhee yaadu jechuudha. Qormaata amma nan jedhamne keessan darbe guyyaa meeqa fooqirra guyyaa 3 moo 4 fooqirra na darbachuudhaaf kokkee koo akkatti qabdee niitiin mana san intalli isaanii jechuudha. Ganna darbachuudhaaf fooqirra dhaabbattee Waaqayyo didee harkatti qabe jechuudha. Waan baay'eedha jechuudha. Kan biraatiin viidiyoo biraatiin isinii hojjedhee dhufa. Baay'ee waan nama gaddisiisu manni sun isin aggaxamuu danda'a dhiisuu danda'a jechuudha. Bofallee ni qabu jechuudha. Isiniifan maxxansa kan biraa jechuudha. Laayikii tuqaa manatti nagaa.